Teresa aga mangi terbate usaha boleh terjaman toko kari ini lemas alida ini sedasam boru ini kanu dasisa aman jalan terus warga mana ini aga maga negara itu tuan korang sini kamu tu kita tu nama tapi kita itu kan mau mungkin pakatan kan amma dhageettan sagalee jiraataa magaalaa Moyyaalee ture ammas dhimma kana qulqulleeffachuuf ogeessa fayyaa naannoo san jirutti bilbilee turre isaanis lubbuun lammiilee rasaasaa wayyaaneen rukutamanii ajjeefamuu fi hedduunis madaa'uu mirkaneessaniiru dhimma kana irratti waahilli keenya Dajanee Guutamaa ogeessa fayyaa naannichaa dubbiseera mi'a dhaggeeffannu. Ega umatuma ciise umarana gabamutu ciisu makalaakaan umniti waraanati bitti dhufe umatuma ciisu meeshaadhaan itti reeffateerre. Ayyee. Ega sana amma umati waan iyyuu hin beekne namni walleen dubartiilleen miidhameera dhiirrilleen namni lubbuun akkasii baheera haga amma reeffaayyuu kana kana jennee gargar baasuu hin dandeenye ambulaansiidhaan suuqotaa fi shaayiboota adda addaa keessa guuraa jira reeffi isaanii. Ayyee. Garuu hospitaala lakkabee dammaatti hospitaal lakkabee dammaatti nama sagal qofa nam sagalii madooleen nama gara 10 wayiin ga'a. Amma ammaatti kan beekame namni wareegame nama sagalii kan immoo madaa'ee nama 10 olii si'achis warri wareegamanii nama 10 olii nama gara 4 illee horariidhaan fuutee deemteen reeffa nama dubartiillee baay'een kee jirti. Oraalidhaan eenyutti bakka warra du'an immoo warruma lubbuun jiran makalaakayaan oraalidhaan fuudhee deeme. Du'anii dhibaachuu isaa hin beeknu bakka faatee nama du'e nu fakkaata bakka harumarra guurtee reeffuma guurtee oraalidhaan akka uummata dhoksuu barbaaddu hin beeknu fuutee deemteen. Eenyu akka ta'e beekamu bakka namummaa ciisu bara akkamaatti namummaa bakka ciisuma bakka nuddeeffattee isaatiin booda akkuma manum nyaata fageessa reeffi ciisa kagari suuqotitti cufamtee jirti kagari shaabotitti cufamtee jirti shaaboota adda addaa keessatti haga ammaa bakka nam barbaadachuuf iyyuu si sodaannaa gammaa mana cufaa bannee banachuu laaluu keessa hin dandeenye. Kan uummatatti akkanumaan ba'anii dhukaasanii maalinni sababni isaa jedhu ka'umsi dhukaasichaa maalin? Ka'umsi ummatum nagaan ciisu isummaa naatee akkan gootu malee ka'umsi wanni isii sababa qaba tokkollee hin jiru. Namootaan du'an kun kagari reeffi manyaataa keessi fakkeenyaaf namni lama manyaataa keessa tokkollee suuqii isaa keessa tokko ammoo jaarsii manoora isaa keessa tokko daayirektarii immoo man barumsa maddoo miigoo osoo gibbii man barumsaati ol ba'ee asfaantii torba hudu. Waraana kana wajjin gaazii wajjiniin poolisiin addaa yookiin liyyuu poolisiin Somaalee siin jira kan jedhutu jira kun ammam dhugaadha. Hidhataa Somaaliis hin jiru ummatum nagaa iddoo wanni kun itti raawwatamte gallisaa barree ummatum nagaa amma ammoo kun hospitaal bakka reef gurratan kabbartee ciifti isaan amma kaambii fi hospitaalii wal cinaa wal fuulee mul'ata martisee booda qabattee jirti. Odeeffannoo jiraattota magaalaa Moyyaalee irraa nu dhaqqabeen waraanni wayyaanee labsii yeroo muddamaa dabaan labsamee bu'uuraa godhachuun duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiruun lubbuun ilmaan Oromoo hedduun wareegamuun hedduunis madaa'uu ibsuun waraanni poolisii addaa naannoo Somaalee manaa manatti deemuun jiraattota dararaa jiru. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya haala magaalaa Moyyaalee keessa jiru hordofne kan isin biraan geenyu ta'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun kenna ammeen. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya oduu booda Moyyaalee irraa nu ga'een namoonni rasaasa wayyaanitiin dhumanii gara 13tti ol guddateera. 8 hospitaalatti akka argamanii fi 5 isaanii immoo kaampii waraana wayyaanee keessatti akka argamanidha. Egaa akkuma kana duraan ibsuu yaaletti gaazinii jiraattota Moyyaalee guyyaadhuma saafadha galgala gara sa'aatii 7 eegaleeti kan dhukaasa irratti bane akka odeeffannoo achi argannetti loltoonni wayyaanii kun karaa irratti mana nyaataatti mana
barumsaa fi suuqii yookiin dukkaana keessatti namoota hedduu ajjeesuu isaaniiti kan jiraattonni nutti himani. Mee amma otoo istuudiyoo hin seenin dura hojjetaa hospitaalaa yookiin ogeessa fayyaa tokko achuma Moyyaaleedhaa haasofsiiseen ture, inni immoo maal jedhaa wajjiniin haa hordofnu. Hello, godina Booranaatti Moyyaaletti ogeessa fayyaati kan inni amma bilbilaa jiru. Mee keessattuu namoota hedduu du'ee hedduutu madaa'e Moyyaaletti kan jedhu jira. Mee waan achi jiru nutti himi. Naannoo sa'aatii torbaatti godina Booranaa Moyyaalee iddoo Shawaabarra jirantu uummatuma harka duwwaarratti humni waraanaa ittisa biyyaa Itoophiyaa sababa nafti yeroo muddamaa qabeeffachuun uummatuma nagaa hiriirri wayii hin turre mormii wayii achiin jiru uummatuma irratti dhukaasa banee namni 10 wareegamaniiru. Iddoo dhuga sanatti ammas raayyaan ittisa biyyaa nam 8 kan ajjeese fudhatee kaambii seenee jira. Uummanni akka baay'ee dhoorkaa ture, dhukaasa hedduu ture. Dubartii fi ijoolleen xiqqoon akka namoota du'an kana keessa argamanillee himaa jira uummati. Namoota du'an kana keessa waan nama ajaa'ibsiisu achi keessatti waan hedduutti dalagamaa ture jedhameeti keessumaayyuu mataa ol isnaafarii fi bireena fayyadamanii uummata irratti dhukaasa bananii duguggaa sanyii raawwatan jechuudha. Mormaa ol rukutan. Namni jalqaba irratti wareegame barsiisaa nama jedhamu barumsaa daayirektara mana barumsaa Maddoo Miigooti, lammaffaa Qoncooraati, sadaffaa Ahmad Muzeeti, afuraffaa To'aati, shanaffaa nama Geetaachoo jedhamu, Jaan Ashannaati Walaayitaa nama jedhamu, saddeettaffaan Ermiyaas Baraa jedhamu, saglaffaan Ramadaan nama jedhamu, kudhanaffaan Yuunee Balaay nama jedhamu, kudhanii tokkoffaan gara 11 ragaa nama bakkabetti Jamaal Damisii nama jedhamu. Namoonni madaa'an ammoo ammatti waraanni mootummaa Itoophiyaa uummata irratti bane namoonni yeroo ammaatti madaa'anii jiran gara nama 10 illee jiraa jiru. Uummanni kana keessaa tokkoffaa Duubee Adeemaa, lammaffaa Tasfaa Gahaanoo, shanaffaa Siraaj Tamaam, afuraffaa Mahamad Taarii Shamaa Guyyoo, shanaffaa Jaaffaan Shamtuu Muhammad, torbaffaan Fuad Abdallaati. Hanga amma humni waraayyaa biyya mootummaa Itoophiyaa kanatti marsanii kan argamanidha. Sodaachisaa jiran karaa amma nu deemnu karaa gara keenyaa deemu cufaadha. Karaan hospitaalaa cufaadha. Farfamsiidha. Har'a waan nama ajaa'ibsiisu sababa waraanni kun walitti bineensa kana dura waraana humna irratti galuudhaan durtu waraayyaan biyyaa humna poolisii Oromiyaa kana Moyyalee keessaa baasee adda Oromootti iddoo tuqaa jedhamu jedhee achi geessee erga poolisii Oromiyaatti geessee waraana Oromiyaa magaalaa keessa ture. Kanneen magaalaa keessa turanii yeroodhaa fi jabanyaa turan isaan akkuma jiru yookiin waajjira poolisiitti marseeti raayyaan ittisa biyyaa bahuu dhowwee uummata Oromoo irratti kan duguggaa sanyii raawwate biyya irraa ta'a. Kanaafuu nuti ammoo uummatni hospitaala keessatti akka bahuun dhabee hospitaalallee marga jira raayyaan ittisa biyyaa fi rakkoo guddaa keessa jira uummanni Oromooti. Kaleessa guyyaa guutuu dhaabichaa waltanii boqoo kan eeggadha gaafa tokko eeggadha isanii goonaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya sagaleen hamma dhageessitan kuni kan ogeessa fayyaa magaalaa Moyyaaleeti dubbisee ture. Egaa akkuma dhageessanii sababa tokko malee agaasiin uummata keenya irratti rasaasaa roobsuudhaan uummata akka fixeedha kan dubbatanii. Namoonni biroos kanneen haasofsiisee Moyyaalee keessa uummata keenya fixaa jiru. Oromoon bakka jiru nutti birmachuutu irra jiraata yaada jedhu qabu. Mee dhimma kana itti dhiyeenyan ordofaa kan jiru maanajeriin raadiyoo daandii haqaa obbo Hamzaa Booranaas karaarra jira, karaa telefoonaatiin sararra jira. Hamzaa akkami? Yoo yaa nageenyi baraadha fayyaa. Hamzaa egaa akkuma beektu atis hordofaa akkuma jirtu Boorana keessatti godina Booranaa magaalaa Moyyaalee iddoo Shawaabarri jedhamutti har'a sanyii duguggatu Oromoo irratti raawwatame, sanyii duguggannu irratti raawwatame jedhu warri Booranaas kan hin dubbisee Moyyaalee irraa. Mee ati maal hordofte gama keetiin? Egaa hedduu galatooma akkuma isinilleen hordoftanii gabaasaa jirtan kan jalqaba sagantaa kanarratti naaf feeruu keessaniif hedduu galatooma.
waan kana hordofaa ture wanni argitee argame akkuma maqaanu isinilleen jettan duguggaa sanyiitti ummata keenya irratti raawwatame ummata kana cabsuudhaaf ummata kana aginni deebi'ee mataa waliin qabanneef duguggaa sanyiitti ummata nagayaa karaa gubbaa jiru xiqqaa guddaa ka argitee gargarin baasin ka ijoollee loon tisitu ka ijoollee wamaa quban qabne waan rakkoon tokkollee jira ilmaan nagaa irratti argitee waraana labsanii akkoo beekamu ummanni keenya akka guutuu biyyaalessatti waraanni kun nurraa haa ba'u biyyiti teenna nagaa biyya keenya keessa nagaan jiraachuu qabna jechuudhaan ummanni mormii geggeessaa ture lagannaan gabaa san keessatti magaalaa Moyyallee magaalaa keessatti hirmaatte hin barbaannu jechuudhaan didaa turan ummanni keenya diddaa ummata kan cabsuudhaaf ummanni kun aginni deebi'ee mataa waliin qabanne gochuuf ummata kanarratti lolattu baname waraanattu itti baname ummata nagaa fixaa jiran ummata nagaa irratti waraanni kun kabaname wanni guyyaa har'aa argine kanuma wanni takkalleen ka biraan jiru ummata kana cabsuuf ummanni kun aginni mataa waliin qabanne haginni jilbeeffatee warra diinaa kana jalatti argitee gaccabee deemuufi ummanni keenya immoo yeroo kamiituu diina kanaaf jilbeeffatee beeku liyyu haayilii poolisii Somaalee daangaa kallatti meeqan itti meeshaa meeqa hidhatee jiru warri horsiisee bulaa keenya ummanni Booranaa dura dhaabbatee cabsaa ture ummata harka kennatee miti ummata kana gootummaa fi jabummaa isaa kan arganii ummanni kun cabuu qaba jechuudhaan keessattuu magaalaa Moyyallee magaalaa laaftu miti bakka san qabatanii saamuu barbaadan biyya san argitee to'achuu barbaadan ummanni keenya immoo didee jira ummata didee kan cabsuuf ummata nagaarra walaana baname wanni nu har'a argine kana ijoollee xixiqqootti argitee rasaasan tumame ijoollee dubartiitti argitee ajjeefame mararfannaa takka malee nama keenya argitee wanni isaan kan irratti godhaniif ka sababni tokko hin jirre ummatuma keenya kan aginni mataa waliin qabanne biyya san keessatti warra waraana kanaaf aginni jilbeeffatu sochii isaan taasisaa jiran badiin takkallee hin jiru akkuma isan hordoftan sagalee ummata akkuma dhageessan kan haawwan argitee tokko tokkoon sagalee isaanii dhageenye jira ilmaan badiin qabdu kana dammaqa kana boleeskeen dajane wanne guyyaa har'a argitee ummata keenyaarra geggeeffame. Galatoome Hamza akka namoonni achi dubbisee akkanatti himanitti snaayipariidhaan namoonni baay'een mormaa oli kan rukutamanidha kan naan jedhe ogeessi fayyaa tokko kun itti qophaa'amee kan naannoo sana cabsuudhaaf irratti akka godhamedha. Kan hundi isaaniitu dubbatanii kan baay'ee nama gaddisiisu namni baay'een mormaa ol irratti kan taargeetii godhatanii kan jedhudha. Gara biraatiin Hamza mee ati odeeffannoo attamii qabda namni baay'een waanuma kanaa quban qabu karaarra jira kaan iddoo waa'ee amantii gaggeeffata kaan mana barumsaa keessa jira daayireektarii mana barumsaa kaan suuqii keessa jira yookiin dukkaana keessa jira. Otoo mormiin tokko hin deemsifamiinidha akkanumaan karaarraa goranii akkuma isaanitti toletti rasaasa irratti roobsanii kan jedhudha kan achi dhaga'ame atis gama kee maal dhageesse? Wanni isin dhageettan kanuma wanni nulleen dhageenye kanuma ogeeyyii fayyaa achi jirtullee argitee ogeeyyii fayyallee lama dubbisee jira kallattii ummataatiin immoo ummatallee irraa dubbisnee jirra. Wanni takkalleen hin jiru ummata fayyaalessa ummata nagaa jireenya ofii gaggeeffataa jiru warra mana nyaataa keessa jiru mana nyaataa shaayii argitee gurgurataa jiru ajjeesan ummanni kun maan balleessi ummatuma kana cabsu yeroo ammaa kanatti ummanni manaa gabba'uu hin dandeenye hattaa manni yaalaa hospitaalli yeroo ammaa kana marfamee jira ummanni socho'uu dadhabee jira yeroo ammaan tana isiniin waliin haasa'u ergaan naa dhufaa jirtu ummanni gara Moyyallee Keeniyaa baqataa jira akkuma beekamu Moyyalleen Keeniyaa fi Moyyalleen Itoophiyaa walumatti dhiyoo argitee ummanni achi baqataa jira mootummaa Itoophiyaa kana keessa jiraachuu hin dandeenye biyya keenya keessa jiraachuu hin dandeenye qe'ee keenya keessa nu fixaa jiran jedhee namni baqataa jira namni gara Moyyallee Keeniyaatti tarkaanfataa jira yeroo ammaa tan haalli jiru akkaan hamtuudha namuma nagaa fixaa jiranii ummata kan jilbeeffachiisuu barbaadanii ummata kan harka kennachiisuu barbaadanii nuttu isin bulchaa humna qabna waraan qabna Moyyalleen argitee Moyyallee keessatti ol qabattanii mata ol qabattanii deemuu hin dandeettan bulchiinsa gaarii hin qabdan bulchaa argitee isin dubbatu hin qabdan jedhanii nu fixaa jiran bulchiinsi hin jiru biyyatti san keessatti ka ummataa quudha qabu ka ummata kana rifatu bulchiinsi gaariin hin jiru ummanni kan irra deddeebi'ee hiriira ba'ee mormataa ture dhiiroo bulchiinsa hin qabnu bulchiinsa nitti tolcha abbaan qabnu Moyyalleen kanaan dura argitee namni bulchaa ture aaf galgaloo baggajja ka ummataa quudha qabu ka waraan kan dura dhaabbatu achii buqqisanii kaasan namni isaan fidan nama ummata harifuu hin qabne ka waraan kanallee ummata kee qabatee deemu
kanaan dura argitee itti gaafatamaan agaazii bakka san ture in iyyadattan gaafa argitee mormii kanaan dura geggeeffame ummata san keessa argitee agaaziin nama jeeftee warra san mana murtii dhiyeessee ture qabanii mana murtii dhiyeessan namticha san torbaanuun geenne bakka sanii buqqaasanii aana bira dabarsan warra argitee ummata cabsuuf dhufe bulchiinsarraa jalqabee kennumarraati jalqaba komii qabna nami argitee ummata sanii dhaabbataa jiru ummanni sun abbaan qabu ummata san keessa fixa jiran amminni nu kuno biyyatti jiraadhu dhabe jedhe gar keenya baqata jira kana wanni deemaa jiru kana argitee dejene Gaariidha Hamza gara Booranaatti namoonni dubbise gama amma yeroo gabaabaa keessatti gara Booranaatti illee akka hin baqanne karaa nutti cufaa jiru agaaziin kan jedhudha. Gama biraatiin immoo naannoo hospitaalaatti namoonni baay'een waan du'aniif madaa'anii fi namoota isaan gaafachuu dhufanirraa sodaa waan qabanii fi hospitaalliif immoo kaampii waraanaa achuma walmaddii waan jiranii fi naannoo sanas marsanii akka jiranidha. Agaaziin poolisoota Oromiyaa guyyaa lamaan dura achi keessaa akka baasanii gama biraatiin ammam dhugaa akka ta'e hin beekamu malee bulchitoota naannoo sanaallee sababa walgayiidha jedhanii magaalaa sana iddoo biraatti akka dabarsanidha. Hamza egaa Oromoon gara Keeniyaattis akka hin ceene yeroo ammaa kana agaaziin marsamee jira. Magaalaa sana keessatti agaaziin marsamee jira. Kanarraa ka'uudhani namoonni nan Boorana dubbise Moyyaaleedha. Yoo Boorana duwwaa hin jedhina yoo uummanni Booranaa akka hin dhumne barbaaddanii dafa nu birmadhaa nu qaqqaba nu daqqaba kan jedhudha. Hamza atis waan wal fakkaatu waan dhagaa jirtu natti fakkaata. Akkasuma wanni nu dhagaa jirru tokko maal jennaan argitee akkiitti nu gaafannulleen akkiitti nu deemnulleen waan tokkoof deemaa jira. Uummanni keenya kan isinii dubbatu kanatti illee dubbatu kana kamuu ni himatu. Dugugga sanyiirran nurra geggeeffamaa jira. Uummanni Boorana argite kanaan durallee iyyataatu Oromoo bakkuma hundaanuu dirmadhaa diinni argite nu cabsuuf agnuu argite Oromoo keessatti mataa waliin qaban biyya keenya keessatti ardaa keenya keessatti akkuma Oromoo Harargeen Baaleen fixaa jiran nu fixaa jiran kallattii Gujii nu fixaa jiran nu dirmadhaa jechaa ture gaafa argite lola liyyuu hayliin poolisii Somaalee geggeessite argite ummata keenya irratti lola qindaawaa warra argite beekumsa gurguddaa qabu meeshaa gurguddaan qotee bula keenya horsiisee bula keenya fixaa tura yeroo sanillee iyyataa ture ammallee Oromoo isii haga yoomitti argite akkasitti ganda keenya keessatti fixamna ammaan tana odeeffannoo dhagaa jiru konkolataan argite oraalii jahaadhaan nageellee Booranaa irraati lola argite ammallee gara fulleeffatee jira gara Moyyalee deemaa jira wanni uummanni keenya jedhu Oromoo duunni kaleessallee nurraan dhaabbanne aguma kaleessa du'aatuma jirra bakkuma hundaanu fixanii kaaba kibbaan baadiyaan takkaa namni keenya nagaan keessa jiraateen beeku bakkuma jirtanii nu dirmadha ka biyya alaa keessa jirta waan nu itti jirru kana iyya addunyaa nu himaedha akkasumas ka Oromoon bakkuma jirruuti tokkummaan kaanee falmachuu malee biyya keenya irratti abbata'u falmachuu malee carraa biraan qabnu warri hospitaala keessa jiru nu ammoo jibbaannee jirra wo barbaadan dhufanii asin nu ajjeesan jedhan warri doktoroota warri argitaachi keessa jiran ayyoon yoo fedhan dhufanii nu hafixanu dhumaatiin uummata keenyallee irraaniin oolin nullee irraan ooltu waan sodaannu takkallee hin qabdu Oromoo haga argite namni keenya argite dhume bilisummaa kan argite kabara dheeraadhaaf argite biyya keenya keessa jiraachuu dadhabne kan hamma gonfanne diina kana ganda keenya keessa haxoofnee baanuuf bakkuma hundaa walaa dhageennu harka walaa qabannu tokkummaa keenya jabeessinu tokko achi eegi ka'e tokko asii hin dhaabbatin jechuudhaan dhaamsi dabarfata jiran dhaamsi Oromoon bakkuma hundaa har'a walii dhaamu tokkummaa argamte kana jabeessine tokkummaan kun tifamte haga argite bilisummaa keenya gonfannutti Oromoo wal haa dhageennu wal quba haa qabaannu daa'imtu walaa hordofnu jedhaa jira Booranni Moyyalee irraati bakkuma hundaa akkuma dhaamsi dhaamamaa jiru kanuma argite dejene hedduu galatoomi wanni uummanni keenya himataa jiruuf dhaamata jirullee kana. Gaariidha Hamza akkumati jettee fi lammata immoo akkumati dhageessetti. Namoota Moyyaalee Doshawaa Bar jedhamutti ajjeesan warri Agaazi reenfallee achi akka hin kaafanne nu dhorkan kan jedhudha. Nama sa'aatii 4 ol reenfi karaarra turetu jira kan jedhu. Gama biraatiin immoo Hamza ammam dhageesse ta'e hin beeku odeeffannoo argatte ta'e namoonni 4 ol kan ta'anii oraalii waraanatiin namoota du'e fudhatanii deemanii waraanni silaa nama du'e silaa gara hospitaalatti geessu maaliif kaampii waraanatti akka geessanii hin beekamu namoonni achiin natti mangaru
namoota du'an kana dhoksuudhaaf fuudhanii deeman kan jedhutu jira. Atis maal dhageesse kanarraa? Akkuma beekamu dhugaadha wanni kun argitee nama keenya du'e namni du'e argitee harki isaanii afur jedhamee isin dhaqqabe garuu odeeffannoo na bira jirtullee sanii ol namni keenya reenfi fuudhamee ooraliin fa'anii deeman kadhossan gadi dhiyaatu akkuma kanaan dura beekamu bakkuma hundatti Oromoo ijjeessanii ilmaan Oromoo ajjeessanii argitee kabajayyuu hin qabu reenfa keenya nutti kennanii awwaalachuu hin dandeenyu jarri tun reenfa keenyallee fuutee reenfallee nu dhossiti argitee sirni awwaalchaa irreessa gaariitu akka hin arganne Oromoon argitee akka irreensallee hin arganne argitee ijjeefamuuf jiraachuun isaatu hin beekamne dhoksaa turan gara kaampii waraana geessanii jiran ilmaantiin nama gar 8 dhaqqabanaan jedhaa jiran odeeffannoon kanaa olil namni rasaasa rukutamee iyyuu qa'ee keessa jiru ganda keessa jijjigfamee reenfisa jiru nama argitee 15 haga 20 rasaasa rukutamee haga amma hospitaaliin dhaqqabini jira hospitaal geessuu fi naannoon akkaan hamtu hospitaal geessuu hin danda'an kaan isaan fudhatanii gara argitee kaampii isaanii geeffatan wanni shirri kun dalagamuu fi ummata Oromoof tuffii isaan qaban silaammi isaan danda'an hospitaala kanallee cabsanii seenanii reenfachi keessa jirullee guuran warri doktorootaatti keessa jiruutu sodaa guddaa keessa jirreedhan argitee amma warroottan du'aaf jireenya gidduu keessa jiranillee namni 4-5 dhaqqaba warri suniifillee sodaa guddattu jira warri kun akka wal'aansa fayyaatu gaarii hin arganne ugguruudhaaf naannoon akkuma jiru waraanan marfamee jira akkuma kanaan dura ilmaan Oromoo ajjeesaa reenfallee dhossan san ammallee reenfa fudhatanii galanii jiran kaampii isaanii ammallee muka ganda keessa jiru karaa rasaasa rukutame ummanni dhaqee gara mana yaalatti geessuu hin dandeenye manuma keessatti argitee qabatee taa'aa jira rakkoo hamtutti deemaa jira tasgabbiin tokkollee hin jirtu sodaa hamattu jira wanni sunillee dhugaadha akkasii reenfallee argitee qabatanii gara kaampitti deemaa jiranii wanni sun waan hamtuudha waanuma kanaan dura Oromoo bitaa mirgaan kaaba kibbaan itti raawwataa turanidha kanuma argitee obboleessa keenya Dajane hedduu galatoome. Galatoome Hamzaa akkuma ati beektu anis kanan dubbisee namoonni baay'een kan achi jedhanii dhiyeenya kana Oromoon gabaa lagannaa irra ture kanaafi mootummaa kanatti lakki jedhee fincilee labsii yeroo muddamaa sana hin fudhanne kanaafi snaayipariitti fayyadamuudhaan keessattuu namoota keenya akka malee ajjeesuun akka nawwaalamne akka reeffi karaarraan kaane kan godhamu haamilee keenya qabsoodhaaf qabnu nu keessatti ajjeesuudhaaf kan jedhudha poolisoota yeroo kaan nu tiksanii dursanii magaalaa keessaa baasuun warra kaan immoo akka isaan bosonattuu baqatan gochuun jechuunis akka isaan magaalaadhaa ala deemanii iddoo biraatti qubatan gochuun kun hundumtuu haamilee keenya cabsuudhaaf kan jedhudha Hamza amma harka qullaa taanee waanuma goonu dhabne jedhu warri Booranaa diina amma funyaanitti hidhatee jirutu halkan galgalaaf ganama nu ajjeesaa jira jedhu kanuma atis gama keetiin mee maal inni furmaanni isaa jedhanii wanti isaan sitti himatan jira. Wanni guddaan dhugaan jirtu ummanni kun abbaan qabu bulchiinsan qabu ka isaa dirmatu ka isaa dubbatu ka dhufee irraa falmu ka irraa faccisu abbaan qabu dhugaadha ummanni keenya qeessaa keessatti jeefamaa jira gandasaa keessatti jeefamaa jira ummanni kun amma fala barbaada falli akkuma beekamu magaalaa Moyyalee argitee magaalaa Finfinneen adda baafamtee ilaalamuu hin qabdu magaalaa argitee daldalaaf wiirtuu jabduudha argitee magaalaa kan cabsuuf warri Somaalota wajjin ta'anii wayyaanan cabsuuf yaaliin isaan hin taasisin hin jiru wanni isaan hin taasisin hin jiru ummata keenya keessattuu akkuma beekamu mormiiwwan akka guutummaa Oromiyaa waamamu keessatti magaalaa Moyyalee godina Boorana keessa adda durummaan yeroo kamiyyuu qeerroo magaalaa sunillee ummanni magaalaa sunillee tokkummaan sabaaf sablammiin achi keessa jiru wal dhagahee carraaqqii cimaa taasisaa jira duulli kallattii hundaan waan inni irra geggeessu mormii akka Oromiyaa waamamu hunda keessa qeerroo magaalaa argitee Moyyalee carraaqqii guddaa taasisan qeerroo kan cabsuuf sochii ummata kana cabsuuf magaalaa Moyyalee magaalaa laaftu miti kallattii sanii Keeniyaatti argitee warra walitti dhiyeenya qaban argitee Boriisiiti warroottan akka Uhuru Keeniyaata bar Moyyaleen tun argitee Dubaay Itoophiyaati jedhee dubbate biyyattii saniin beekan faayidaa achirraa argamu cabsuuf ummanni kun agol hin jenne wayyaanin TPLFin Somaalee walii galtee waan san argitee ummata akka abdiillee kan wajjin walii galtee cabsuuf waan isaan deemaa jiran ummanni falli inni qabu wanni inni himataa jiru dhiiroodhumaa jirra harka qullaa jirra sibiila harkaan qabnu kan ufixa jiru ganda keessatti ilmaan teen ka ajjeesaa jiru ka argitee harmee keenya haawwan keenya ajjeesaa jiru ka barsiisa man barumsaa keessa nagaan argitee barsiisa ka ilmaan qabu ka argitee man barumsaa inni ba'u rasaasan dhahanii ajjeesan daarektarri man barumsaa amma ka ajjeefame kun
tamaam nageessoo ka jedhamu ka ajjeefame kun barsiisaa ilmaan qaru warri kunin dhaloota fixaa jiranii nuu dhaqqabaa nuu darmadhaa sibiilanillee haa taatu kallattuma kamiinuu kallattii ofirraa deebisuu dandeenyu kallattii qabsoo karaa nagaa jedhamu kanaan ka uummanni keenya geggeessaa jiru kan jabaannee diina kana ofirraa kaasuudha qabna diina kana hamma ofirraa hin kaasin ajjeechan nurraa hin ooltu oromoon bakkuma hundaa wal dhaga'ee keessattuu bulchiinsa hin qabnu warra argitee mootummaa naannoo oromiyaa jedhanii of dhaadheessanii argitee ummataa dubbanna jedhan bulchiinsa kan nurraa jijjiira bulchiinsi kun ummataa quudhaa hin qabu rifuu hin qabu ka godina rifa ummanni kun iyyaa jira sagalee ummataa dhaga'uu qaban ummanni gooftaa kenna yoo jedhan ummanni keenya kaakara dhunkan maatti callisan ummanni kun abbaa hin qabu abbaa barbaada tokko kana kaan argitee ummanni oromoo bakkuma hundaa wal dhaga'ee rakkoon magaala Moyyalee keessatti deemaa jirtu ka ummata argitee godina Boorana magaala Moyyalee qofa